Maarka funni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan kun gadaatti hordoftoonni maatii akka taatan baga deebiidhaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha hordoftoonni haaraa dhuftoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Akkuma beekamu gadaatti biraan taaduras viidiyoo ijoo sooshaal miidiyaa garaagaraa isin biraan gaatoreerraa haa ta'u garuu yeroo dheeraadhaaf isin raabadu kennaaf dhiifama guddaa isin gaafata akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara haarawaa 2017 seennee jirra baga bara 2017 hojjumaan jecha barri bara nagahaa kan badhaadhinaa nu haa ta'u barri 2016 darbee jira. Namoota garaagaraa biratti kallattii garaagaraatiin darbuu danda'a. Mee namoota kanneen biratti viidiyoowwan dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa kan waa'ee bara 2016 darbiinsaa wal qabatu dhaalchee dhiyoo kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'an tokko isin biraan geennaa laalaa oli dachaana. እንዴት እንዳስቀሽ ወላ ማፈዳጃት ማር ወይኔ ቀብ ያራቱ አቶ በእናትህ ያራ እንደራረ ጀሩንጅሩ እንደዛውና ማለት ነው እናተ በዳላ ሰራላለ ቅማላ መኪና ማለት ነው barri 2016 namoota hedduu biratti bara gaddaa bara dallansuudhaa ta'ee ture laakiin akkaatti bara 2016 boksiidhaan qabee dabarsee jira. Isinoo akkamiin dabarsa wanta jedhume koomentii jalannu barreessaa viidiyoo keenya itti aanutti cenne ogguu adda addaatti kan beekamu sooshaal miidiyaa tiiktookii kanarratti keessumattuu fooloowerii guddaa qabaachuudhaan kan beekamu obbo Mansuur Jamaal yookiin abbaa qabeenyaa Mansuur Jamaal gaafiiwwan adda addaa gaafiiwwan already negatively gaafii ta'e garaagaraa nama gaafachuudhaan beekama. Dhiyeenya haallee ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e gaafii tokko nama gaafate jechuudha. Gaafii ajaa'ibaa gaafii eenyullee deebisuu hin dandeenye. Gaafii Mansuur gaafate kun maalidha kan jedhu viidiyoo daawwannee walitti አደቻኑ። በዚህ ፊልተር እስቲ ትክክለኛውን አርጉልኝ። አንደኛ ላይ ያለው ወይስ ሁለተኛው? አንድ ወይ ሁለት ብላችሁ ኮሜንት ላይ አርጉልኝ። በዚህ እድሜ መቼም እንዲህ መሆን አይቻልም። ግን filterii kanarratti isa kamtu dhugaadha ana jedhaare jechuudha. Filterii lamaan jiru kan keessaa tokko qawlaanu tokko gagalaanu kanniin keessaa an isa kamii jedhaara. Baay'ee tokko ulfaata. Oh my god midhaan xiyyaaqaa no gaafii akkamiitii baay'ee ulfaata. Hundaafuu viidiyoo naa itti fufnu tokko kinnaan lama jedha koomentii jedhan akka Mansuur kamiidha kan jedhudha bare tokkoo fi lammaffaa kan keessaa isa olaanaa jiruu fi isa jalaan jiru kan keessaa inni kamiidha Mansuur. Filteriin sobaa kamiidha inni dhugaadha ammoo kamiidha kana identify godhaa kun adda baasaati koomentii jalannaa barreessaa ilaara jechuudha. Oh my god adda baasuun ulfaata miti ree. Gaafii wagguu baay'ee Mansuur Jamaal gaafatu I don't know baay'ee tokko bakka gaafii nama kolfasiisa keessa darbe jechuudha. Amma kana namni maal daa'imni xiqqishuun adda baasuu dandeessi kana jechuudha. Isa viidiyoo kana jechuudha. Already Mansuur dhugaadhaa kan jelaatu muka gubbaa kan jedhu. Anaafis koomentii jalatti isaafis koomentii jala barreessaa viidiyoo itti aanutti haceenu. Yeroo adda addaa magaalaa keessas ta'ee iddoowwan garaagaraatti yoo deemanni akkuma beekamu fincaan nama qabee zoor jedhaniitiin dallaa tokko jala fincaanu waanuma jiru waanuma baratamedha jechuudha. Haa ta'u iddoo tokko tokkotti garuu dallaa kana jalatti fincaantanii adabbiin qarshii adda addaatti 50 100 kumallee argee jiran 200 argee jira jechuudha. Dallaa kana jala fincaa'uun qarshii 200 nama kafalchiisa kan jedhudha. Haa ta'u mee dhiyoo kana garuu dallaa namaa jala fincaanee isa tokko maal akka mudate mee hojii halaallu. አንተ ባይጋምላክ አጥሪ ግየት ብቻት ባይጋምላክ ኩላሊት ያካቃለኝ ሰደቀ ያፍንጫኑ አስማ ኤገለ አስማ ፍጤ ደማ ጀቹ ይራ እሺ ዘባይዱ ማን እንጨረሰው ማለት ኩላሊቲን ተወደደ ባል ፍረዱ ደመት ደም Yoo barbaadde fudhadhu deemee achi deemee fincaadhaa sittaatu shawai. Viidiyoo ajaa'ibaati. Hundaafuu itti bohaarteen jira jedhee yaada. Inni viidiyoo itti aanu akkuma beekamu seenaa
uummattoota Oromoo kunaan gootota Oromoo tanaan dura darban keessatti goota adda durummaadhaan beekamuu fi uummata Oromoo biratti jaalala guddaa fi seenaan isaas bara baraan dubbatamu keessaa tokko Koloneel Abdiisaa Aagaati. Abdiisaan Aagaa akkuma beekamu ilma Oromoof qabsaa'ee Oromoof jiraatee baroota adda addaa keessa seenaan isaa kallattii garaagaraatiin ka'aa ture kan Xaaliyaan qabeetiin manidhaa keessatti manidhaa biyya sanitti deemee achi hidhamee mana hidhaa cabsee ba'ee goota Oromoo fi akkasumas goota Itoophiyaa ta'uudhaan kan maqaa isaa waamamu ilma Oromooti jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo ilmi Oromoo kun ijoollee qaba. Ijoolleen isaa kunniin ammootu hedduu gurguddaadha. Amma umrii kennaa yogguu madaalaman ijoolleen Abdiisaa Aagaatu manguddoo ta'anii jiru. Manguddoo ta'aniitiin garuu ilma Oromoon akka jaalatu kan ta'anii Oromoo keessaa dhalatanii Oromoo keessaa guddatanii haa ta'u garuu ammootu afaan Oromoo hin beekuu jedhu hedduu tokko waan nama dhagahamu. Mee hundaafuu ilma Abdiisaa Aagaa dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa ta'e intervii tokko godhamee fi achirratti ammootu afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u jedhee inni haasa'u. Mee viidiyoo kana daawwannee walitti adeemna. ኦሮምኛ በደንብ መናገር ስለማልችል ይቅርታ haadhoorraa wajjin jechuudha. እና የኮሎኔል አብዲሳ አጋ Oromiffaa sirrii dubbachuu dadhabuu kootiif dhiifama. Laakiin ammootu ani ilma Koloneel Abdiisaa Aagaati. አባቴን አዎ በደንብ ነው የማውቀው አስታውሳለሁ በደንብ ብዙ ማስታውሰው ነገሮች አሉ እኛ ልጅ ሆነን እሱ ነበረ ትምህርት ቤት እዚህ 4 ኪሎ 5 ኪሎ አካባቢ ቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት ማን ነው ቤተክርስቲያን አካባቢ አንድ ሚሽን ትምህርት ቤት አለ መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዛ እስከ 5ኛ ክፍል እዛ ነበር የምንማረውና እዛ ያለን እሱ በደንብ አስታውሳለሁ ወደ ቤት የሚያመጣን እሱ ነበር በመኪና ይዞን ወደ ቤት ይዞን ይመጣ ነበር እዛ እንማር ነበር እዛ ቤተ መንግስት እዛ ያስቀምጠንና እዛ በቃ ስንጫወት ያንን አስታውሳለሁ ያው ብዙም ልጅም ቢሆን ማስታውሰው ነገሮች አሉ ጅሬኛ ከመጅራታ ጅርቱ ጅሬኛ ከሰ ማልፈካት ዋን ጅሬኛ ከሰ ይራዋት ቆኑ ተበቺሳ አሁን እኔ በግል ስራ ነው የምሰራ በግል ስራ ነው የምተዳደረው የግል ድርጅት ውስጥ በሹፌር ስራ ነው የምተዳደረው አሁን እዛ አሁን ስራውን እንኳን ብዙ እንትን አይደለም ትንሽ ህክምና እየወሰድኩኝ ነው ከዚህ በፊት አሞኝ ነበረ ስትሮክ መጥቶኝ በዛ ህመም ምክንያት አንደበቴ ብዙ መናገርም አይችልም ነበረ አሁን እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና መናገር እችላለሁ በዛ ህክምና መድኃኒት እየወሰድኩ ነው ያለሁትና በህክምና እየተረዳው አሁን በሹፌርነት ነው ራሴን ቤተሰቡን መማር viidiyoon kana fakkaata jechuudha viidiyoo isintiin dheeressu jedheetiin dhaabe ilmi Abdiisaa Aagaa already amma umrii kenna yoo lakkaa'amu innumti mataa isaatu guddaadha hanga nagahaa hojii qabdaa innaan hojii konkolaachisummaa dirjiitii yookiin naanni waldaa dhuunfaa keessatti qacarameeti hojii konkolaachisummaa dalagaa gama tokkoon ammootu kanaan dura balaan tokko waan irra ga'ee jiruu fi yaala fudhachuu jira jedha haa ta'u garuu ammoo finfinnee dhalatee finfinnee waan guddatee fi Oromiffaa dubbachuu hin danda'u jechuudha akkuma argitan kana gaazexeessaa yogguu Oromiffaa itti haasa'u inni ammootu afaan Amaariffaa itti haasa'a hundaafuu yaa'u aadaa fi duudhaa uummanni Oromoo keessa ture waan ta'eef kan finfinnee keessatti dhalatee afaan Oromoo hin beekne baay'eetu waan jiruuf isaa qofa irratti murteessuun hin danda'amu garuu ammootu yaa'u uffanni inni ittiin faameetiin istuudiyoo seenee uffata aadaa Oromootii sabboonummaa ni qaba isa jedhu haa fudhan. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo nuti bara kanaaf yogguu jalqaba akkasumas ammootu bara 2011 viidiyoo jalqaba isiniif qabanne dhufne kan fakkaataa hamma dhumaatti obsaan waan hordoftaaniif galatoomaa viidiyoo biraatti ammoo deddeebinutti nagarra nu tura.